hojjechaa ture ammallee fuulduraaf sagantaa qabnu sagantaa halal taayilantii dorgommii quraanaa dorgommii walaloo dorgommii nashidaati ture garuu erga gara atileen dhufte booda erga naafati tokko taane qaama takka eega taane waa hundaanuu jechuudha so namni hedduu gammadanii jiranii waan kanoo karoora kana akka galma ga'uuf yaadne itti qabdu maalime daran kan duraan irra jirtutti inshallah rabbi yoo jedhe isiniin cimsa itti mufuuf akka duraan caalaa raayyuu cimtanii argamtanii jechuudha. Oromoon maal jedhanii beekta hoolaan abbaa gaarii qabu dumaala faayirra fa'aa jedhanii jechuun gaa makmaas keessaaf Oromoon haasoo hunda keessatti ni beekta makmaksaan waa hundaa waliif ibsiti so saniif inshallah keessaafuu warroottan halal taayilantii gara keessaatiin nagaafachaa jirtan bilbiltanii inshallah yeroo dhiyootti akka eegallu gamanmaan abdii inshallah abdii akka warroottan isin hubachiisna inshallah saniif gaa akka waliigalaatti sagantaan keenya kana fakkaata haasawaan dhukkeen irraa kaastee kanaaf tapha keessan itti fufaadha tapharraa isin dhaabu hiyyaaf na of kolchaadha akkas jaaniimi rakkoon qabu asitti of kalaas ni jenna waan biraa waan jettan waan nu dhaamtan hin qabdanii nastaas wanni jiru wanni biraa dhaamsiin qabu hin jiru akka waliigalaatti keessaaf uummata keenyaaf hundi keessanuu haala hanga addunyaarra jirta jechuudha waan bareedaa takka waan seenaa namaa ta'uu takka daleeyne addunyaarraa akka deemnu kanuma kan hin dhaamsa dabarsu maaliif hundi keenyaaf jechuudha yeroo ammaa keessatti nama kana maalummaa isaa baruu yoo feete sigalee yeroo ammaatti karaa salphaan nama kana maalummaa isaa baruu dandeessa garuu saniifuu akka waliigalaatti waan jechuu barbaadu seenaa gaarii daleeyne waan gaarii daleeyne waan dhaloonni borullee nurraa baratu sigalee ilmoon teenya waan nurraa baratu daleeyne addunyaa tanarraa yoo deemne hedduu bareedaadha seenaa gaarii haa daleennu amantii teenya irratti haa hojjennu amantii teenyarraan tana anaafisi qabdi nama biraa takka namni qabdu hin jirtu saniifuu eenyummaa keenya dagachuu hin qabnu amantii teenya dagachuu hin qabnu kanaafuu akka karantaa irrattis yeroo teessan hin gubne yeroon alwaqtu kaseefi jaan yeroon hedduu qaaliidha yeroo teenya waan hin taanirratti yeroo dheertuu dabarsina yeroo hedduu kanaafuu waan kanarraas inshallah rabbiin isiniif haa laaffisu anaas tahee isinis tahee haga danda'ametti nama ni jiraami waa lamaan kana qofa beeku rabbi isin haa godhu eeysarraa hin dhufee eeysattiin deema waa lamaan kana qofa warra beeku rabbi isin haa godhu anaas tahee isinis tahee inshallah kanumaan jaa gaa sumayyaa xumureetiin jira gara kiyyaan anin kun journalistiidha ni beektaa fiildiin yaasoo kana fixadhu hangammaan duraatti kushan beektaa guruu jana fuuteetiin xiqqoo haasoo dadhabee mareedha so saniif asumarratti xumura duufa ta'uu keessan. Ustaaz asii gaafii isinii qaban gaafii gaafannu malee jechaa no asiimee jira banan gaafii nama gaafachuu fadha malee gaafii gaafatamuun fadhuun jeebara. Soddaan bilikuun hin taatu isinii jechaa Sodaa jennu akka waan jenne fudhachuu. Ayyee duufa. Maakan si gaafadha seera inshallah. Gaatuun gaafattu. Isin gaafadha. Ishii gaafadhu. Si argatte. Laa galatu malee gaafii gaafadha. Sodaatiin isa argatti. Ayyesh. Akka jedhan yaasa jechuun intaluma ergatan jedhaniirani waan ta'eef waan hojjecha isaanii fuudha. Jalqaba irratti isidoon kun maqaan keessan eenyudha? Dhalataa eessaadha? Jiraataa eessaadha? Kan jedhudha. Muutuu isaa ibsaattis inshallah. Egaa hedduu takka galatoomaadhaa gaafii bareedaa na gaafattee dhugaa dubbachuuf yeroo naaf sumayyaan waliin dhufnu keessaafuu yeroodhaaf sumayyaanis online irraa baddee turte anillee badeetin ture wal fudhattanii walumaan baddanii fakkeenyaaf sumayyaanis gamasii sooshaal miidiyaa kana baachaa jirtuutu jira kan baachaa turtee jira keessaafuu obboleeyyan keenya hedduu gara amantii islaamaa dhufuudhaaf sochii bal'aa godhaatii turte garuu yeroodhaaf agajjii takkaaf hundi keenyaa wal fudhannee taanee jirra. So saniif inshallah akka mana hariyaatti akka walitti deemnu abdii qabna. Gaafii isin na gaafatte irratti yooniif isiniif deebine yeroo naaf sumayyaan dhufnu yeroo guddaan keessa maqaa kiyyan beeytanii
So kanaaf maqaan kiyyaa Bayaan Sheekh Abdijalil, Sheekh Sadiq, Sheekh Ali, Sheekh Adam Elamoo daddachachuuwwan Oromoo seenaa hanga Abbuu Afur Mooshanitti akkasuma deemee jira hanga Oromoo seenutti jechuudha. So kana maqaan kiyyaa Bayaan hin jaama. Maqaa kana baay'ee takkaan jaaladha. Yaa anta kaa maqaa jijjiiradheen beeku. Amma namoonni irra guddaan beektaa. Tari amma geerootu maqaa kasibira jiru kana yoon gaafadhe maqaan isaanii kabiyyaatiif kaaseetu adda adda ta'uu danda'a. Akkasuma mi wayin koose. Yaa akkasii anta kaa guyyaa takka maqaa jijjiiradheen beeku. Fakkeenyaaf biyyarraa deemeen ture, biyya Masriitis niin ture, achumata Suudiinis niin dhufee. Maali makuma kiyyaa wannummaa na rakkeessanuu na jijjiirsuutti hin dhufne. So alhamdulillahi maqaan kiyyaa Bayaan hin jaama. Garuu kan maatiin kiyyatti na baasanii turan irra guddaatti na waamaa turan Mahamad Bayaanii. Bayaan magabaabumatti jechuudha maqaan kiyya. Ishee gaafii biraatti dhufe. Jiraata Afrikaadha moo jiraata Araba keessatti moo jiraata Awurooppaa keessatti moo jiraata Ameerikaa keessatti isin jedhanii isin gaafataniira ni bara. Namni irra guddaan Suudii waan hin jirutti fakkaata. Gariin gaaf tokkanii yaadadha ji'umata akka duraansaa Riyaad bikkatam jirtaa naan jaanii Khaani Jidda jirta moo eessa jirtaa naan jaanii maqaan biyyaan hin jiruutun Awurooppaa keessaa Swiidin jaaniini biyya Suudiin jiraadha. Biyya Suudiin jiraadha. Maqaan kun hedduu dhugaa dubbachuuf biyya Masrii nama guddaadha nama umriidhaan lafa ture. UN jaanii jirti. UNin biyya Swiidin jaamsona kan itee beekte yeroo san obboleeyyan keenya biyyoota Arabaa keessatti hedduu takka miidhamaa jiranii mana hidhaa keessatti yeroo sanii isin akkamitti biyya akkana nama hiitee nama cinqutan akkami Suudiin akkanatti jettee UNin abadan hin fadhu jetteen beekte. So akkasitti sirriitti tasgabbeessanii hubachiisanii biyya tana akka taate hubachiisanii ayee guddoon san dhuftee afaan sirraa hin dhagee waan hedduu nama hojii guddaan nama Suudii isaa yaa Suudii miti Suudiin hin jiraadha akkasii kuwa qabadha. Garuu iddoo dhaloota keessanii hojjechaa isinii barreessaa jiran as jalatti hin deebine haati fakkaataan isin nageenyamu. Iddoo dhaloota kiyyaa himuu ni barbaachisa. Gaafii dhaabaati. Okay, gara keetti barreessaa jiranii? Iddoon dhaloota keessanii eessadha jedhu. Wayi nama 3,000 nama 4,000 deemu warri na bira jiru. Gaafii takka nan gaafanne. Hordoftoonni na bira jiru jechuudha. Warraan talaatti isin gaafataadha bara. Sooddaadhaan ture jira. Rakkoon qabu. Sana ol kaanee deebisna. Ani yaa iddoo dhaloota keetii beekun haalaan barbaachisaadha. Ani godina Harargee Bahaa magaalaa Ameerikaa xiqqoo jaamtee beekamte jechuudha. Keessaafuu zamana dheeraadhaaf magaalaa daldala Jimaatiin beekamtu magaalaa Awwadaay achittiin dhaladhee achiin booda gara magaalaa Baharomiyaa magaalaa beekamtu Dirree Dhawaattiin guddadhee barumsa goota sagata akkasitti baradhee Dirree Dhawaa keessatti ture. Garuu Dirree Dhawaa uummata keessa baadiyyaa keessatti barnoota amantii Islaamaa barachuudhaaf darasummaa waan jaamu takka jira san keessa ture. Achiin booda gara biyya Raabihee Finfinnee tanaan qotigaa akkasitti Gondariin matammaadhaan Suudaaniin Masrii dhaqee akkasii bakka. Hayyataa asin dubbadhaa armaan nagal jireen sirraadha. Wayyoo. Gargaartanii hordoftoonni xiyyaanonni na bira jirtan. Waliin mari'ataa jiranii gafaa miidhagaa. Rakkoon qabu gaafadha jechuun of ibsuun uumaa rakkoon qabu. Alhamdulillahi magaalaa seena qabeettuu magaalaa ajaa'ibaa magaalaa Awwadaayitti daradhee keessaafuu magaalaa waa hundaanuu keessaafuu waan ajaa'ibsanitti ta'a. Beete kiristaanii tokko magaalaa keessa hin jiru jechuudha. Awwadaa jechuun magaalaa seena qabeettiidha.
Awwadaa baay'ee takkaan jaaladhaa biyyatiyya. Garuu akkasumatti illee taniin akkaan jaaladhu ammallee dhugaa dubbachuuf biyya yeroon jiru dhaquu hawwaa ture. Shaashamannee ijoolleen saayibban kiyyaa keessaafuu baay'een achi keessa jiraachaa turani. Inni dhaqan osoo hojii hawwaa turuu garuu amma nama dirqama ta'e kana nageessuu argadhe. So Arsii keessa yeroo dhiyootti inshaallah naafii giifti tureen biyya waliin deddeemnee hambaalee seenaa isiin qabdu hundaa'uu akka na daawwachiistu abdiin qaba. Keessaafuu Arsiin lafa seenaati. Hayyoota hedduu dhalchitee atileetota hedduu qabdi jechuun akka walii galatti gaa lafa seenaati hundi keessa wanni beektanii. Saniif gaa arsoomni qorsoomaa jaanii akkasimi. Akkasiidha. Akkasitti saniif alhamdulillahi jegna Arsii argachuu guyyaa baay'ee takkaan gammada. Tadeera barmaali hayi. Ashii duraan dursuudhaan assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Gaa Sumayyaan hunduma keenya irratti qaaliidha, guddiidha. Harargeedha, Jimmaa, Arsii, Baalee osoo hin jedhiniin kutaa 11 isaa olii jechuudha. Karaa amantaatiin gahee guddaa taphattee jirti. Amaanaadha si biratti jechuudha. Amaanaa keenya immoo lolkaa fudhachuun egaa fudhattee jirta already. Ammas irra deebinee amaanaa siin jechuu barbaadna. Aga wallaaluma keenyaa siin jechuudha. Abshir fudhadheen jira abshir. Amaanaa ta'a nama eegu rabbi naa godhan illeeni. Wal golfattanii nama walii wajjin bulu rabbi siin naa godhu. Amiin amiin amiin. Egaa amaanaa jenna kanuma wanti jirti Okay, gaaffii biraatti of yoo qabaatte.